harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun shabboo miidiyaadhaa oduu oolmaa daddacha mana murtii guyyaa har'aan tanaa isinitti himnaa hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Manni murtii obbo Jawaar Mammaffaan gara mana amala sirreessaatti akka dabarfaman ajaja dabarseeti jira. Manni murtii olaanaa federaalaa himata namoota galmee obbo Jawaar Mammaffaa jalatti himatamanii dubbisuudhaan fulbana 21tti beellama dabarseeti jira. Guyyaa har'aa manni murtii himannaa himatamtoota irratti dhiyaate dubbisuudhaan beellameeti ture. Haa ta'u malee gaaffii abukaattoota himatamtoota bu'uura godhachuudhaan yeroo biraatti dabarsuunsaa barameeti jira. Gama kaaniin manni murtii ammaan achi obbo Jawaar Mammaffaa dabalatee himatamtoonni 18 dhimma isaanii mana amala sirreessaatii akka hordofan ajaja dabarseeti jira. Kana dura obbo Jawaar Mammaffaan waajjira qorannoo yakkaa poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo jirutti akka hidhamanii turan ni beekama. Oolmaa dhaddacha irraatiin himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mammaffaa jalatti argaman biyya keessatti argaman keessaa obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Mastawaard yeroo lammaffaaf hin argamne ture. Dhimma himatamtoota biyya alaa jiranii kan ilaalanis poolisiin himatamtoota kanneen dhiyeessuudhaaf beellamni qabame gabaabaa waan ta'eef raawwachuu hin dandeenye jechuudhaan abbaan alangaa ibsaniiti jiran. Abukaattonni gama isaaniitiin namoonni kunneen biyya alaa akka jiran osoo beekamuu fi himanni bakka isaan hin jirretti akka irratti baname osoo beekamuu akka poolisiin qabee dhiyeessutti itti beellamuun beellama dheeressuun sirrii miti jechuudhaan mormii isaanii dhageessisaniiti jiran. Dhimma obbo Dajanee Xaafaa fi Mastawaard kan ilaalanis himatamtoonni lamaan galmee biraa irratti himatamanii waan jiraniif beellama irraa irratti dhiyaachuu hin dandeenye jechuudhaan abbaan alangaa dubbatan. Kanaafis fuulduratti galmee biraa irratti himanni isaanii addaan kutuudhaan dhaddacha kana irratti akka dhiyaataniif abbaan seeraa yaada dhiyeessaniiti jiran. Gama biraatiin obbo Dajanee Xaafaa maatii isaaniitiin daawwatamaa akka hin jirree fi wantoonni barbaachisoon taasifamaa fi akka hin jirre jechuudhaan abukaattoon isaanii kaasaniiti jiran. Dhaddacha irraa irrattis kan dubbate obbo Shamshaddiin Xahaa dhukkubsatee mana yaalaatti deddeebi'aa akka jiruu fi guyyaa beellama mana yaalaa qabuunis akka yaalamuu dhorkameen dhukkubni natti hammaachaa jira jechuudhaan iyyateeti jira. Dhaddachi har'aa himata dhaga'uudhaaf beellamame kunis sababa Dajanee Xaafaa fi Mastawaardiin argamaniif himanni hin dubbifaminii fi haa dubbifamuu irratti abboottiin alangaa fi abukaattoota gidduutti mormiin dheeraan ta'eeti ture. Abukaattonni Dajanee fi Mastawaard wanta hin dhiyaanneef himanni isaanii bakka tokkotti dhagahamuu qaba. Nutis mormii qabnu bakka tokkotti wanta dhiyeessinuuf beellama biraatti nuuf haa darbu jechuudhaan gaafataniiti jiran. Gama biraatiin himatamtoonni galmee kana jala jiranii fi buufata poolisii sadaffaatti hidhamanii jiran arganne mariisisuudhaaf hin dandeenye jechuudhaan abukaattonni komii dhageessaniiti jiran. Amala sirreessaatti abbaan alangaa himatamtoonni erga himanni harka ga'ee asitti bakka amma tursiifamanii jiran irraa gara mana amala sirreessaatti bakka wal fakkaataatti hidhamuu qaban jechuudhaan gaafateeti jira. Abukaattonni gama isaaniitiin himatamtoonni lakkoofsa 1 hanga 3 jiran namoota siyaasaa keessatti gahee guddaa qaban waan ta'eef nageenya isaaniitiif jecha bakka amma tursiifamanii jiran irraa jijjiiramuu hin qaban jechuudhaan mormaniiti jiran. Dhimma kana irrattis kan dubbate obbo Jawaar Mammaffaa bakka feetanitti nu hidhaa nuti isaaf dhimma hin qabnu jechuudhaan dubbii isaanii xumuraniiti turan. Manni murtii mormii gama lamaanii erga ilaaleen booda akkaataa armaan gadii kanaan ajaja kenneeti ture. Haaluma kanaan bakka tursiifama himatamtootaa kan ilaaleen himatamtoonni hundinuu ammaan booda gara mana amala sirreessaa akka darban ajajeeti jira. Torban dura manni murtii obbo Iskandar Naggaa kan shororkeessummaadhaan himataman dhimma isaanii mana amala sirreessaa Qaallittiidhaa akka hordofan murteessuunsaa ni yaadatama. Dhimma himatamtoota biyya alaa jiranii irrattis poolisiin federaalaa beellama itti aanu irratti dhiyaatee waan gahaa akka ibsu ajajeeti jira. Dhimma yaalaa dhuunfaa Shamshaddiin Xahaa irrattis himatamaan kun yeroo barbaachise hundatti yaala akka argatu haalli mijaa'uu fi qaba jechuudhaan ajaja laateeti jira. Shakkamtoonni har'a dhaddacha irratti hin dhiyaanne obbo Dajanee Xaafaa fi Mastawaardis dhiyaachuun himanni fulbana 21 akka dhaga'amuuf manni murtichaa beellameeti jira. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya shabboo miidiyaa irraa isiniif dabaraa kan ture oduun oolmaa daddacha mana murtii guyyaa irraan tana kana fakkaata oduulee kanneenii fi kan biroo qabanne yeroo yeroodhaan kan deebinu ta'a hanga sittuu kurfii shabboo miidiyaa kana waliin turtii gaarii isiniin jenna.